siidaa hataniidha. Farda siidaa hatani siidaa dabaleen soore erga nu daangeessanii barri ture bubbulee fardi siidaa dabalee sun farda mililik irra taa'ee kun amma suura ka'e san farda hatame beetta. Eentati. Namicha nami hattuu humnaan qotee bulaarraa fudhate beetta. Ijoollee Arsadi promotion ka jedhaman bolaa sadan tokko jira Sisaay Bulbulaa waggaa 8 dura sochii hamaa gaggeessaa turan kitaaba isaan barreessan irratti arge beette. Siidaa dabaleen kun nama galaan farda isaa kaalchoo fi garbuu qallabaa ture gorroo jalatti. Oromoon sangaa fardaa isaa maal godha beetta? Guyyaatti yeroo lama dhiiqa beeke naannoo keenyatti nuti. Farda goojeedhaaf lolaaf itti qophoofsitu kan leenji'amu. Garbuu nyaata gorroo jala hidhame. Namichi kun gaafa farda taphatu beekamaa ta'e odeensii qaba beetta. Akka kitaaba sanarra jedhutti seenaani. Gorgisitu taabonni wayii hin baay'edhani as birbirsa gooroo kanatti. Nami kun maqaa qaba siidaa dabaleen kun. Namicha bira qaqqabe fakkaa. Miliik bira. Odeeffannoo miliik bira. Waa maatiin haa taphatu jedhame. Inni farda isaa miiccee maaloo jedhee bareechee galaan irraa sakaraa dhufe beetta. Sakaraa dhufee goojiirra mul'atee na dhadha'u kana argee nugusni taa'ee argaa ture. Harkaa fuudhaa jedheen irraa bute beetta. Waameetu farda akkasii kun mootiif malee nama teebula akka keetiif hin ta'u isa jedhanii nu abaaran sana jettaa mire. Jedheeni harkaa fuudhee siidaa dabaleen boo'aa deeme. Kanaaf gaafa amma farda kana laalu nan aara beetta. Farda hatame farda nu jalaa hatame kanarra taa'anii hin qaanofne nama qaanesiteedha. Inumaayyuu immoo suura kaa'anii cimaanii. Dhaloonni kun waa'ee farda kanaa gaafachuu qaba barbaachisaa taanaan beetta. Suusilaa wareegamni walaloo sanarratti gameessa koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqu soori farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaachana fannoorraa buusi roorroo didee sirra marsee maaliif duuta mana teesse alaa eegaa hin abjuutiin abjuun taane kaafadhu farda kee lolee 4 kiiloof si tu'aane humni yeroo sana afaan qawweetiin loleen ummata kiyya bilisoomsa jedhu hooggansi ala taa'a. Eeguun hin barbaachisu warradi. Erga mana taa'ee du'uun jiraate maa tattaafateen du'uudhaan sirbu kun kan jedhu. Silaawoo dhufee maa kana goota jedhee nama yaada sii kennee si sirreessee deemuu miti. Nama qeetti dhufee ijoollee kee faana rasaasaan si fixu kana. Wareegamni inni dhumaan du'aa mitiire. At least ajjeesanii du'uudha. Kanan jechuu barbaade jechuudha. Kanaaf isa qeetti sitti ergame miti. Isa si walakkaa taa'ee ajaju sanatti deemiin jedheen baran 4 kiilootti. Isa kunoo waraana qeetti si ergu sana isuma guddaayyuu situ marsee jira itti deemiidha. Kanaaf ammas qaamni ummata keenya bulchuu firas haa ta'u maali 4 kiiloorra waan hawaasa keenya hin fayyanne akka kanaan dura waan hawaasa keenya miidhu waan godhu yoo ta'ate kaleessas 4 kiilootti nutu aana ture. Har'a ittaanuu qofa miti keessas jirra. Marsinees jirra. By the way, wanti bitamu, miini bitamu, mi'a qaalii bitamu, miini rakashaan bitamu. Akka gaariitti fudhadha san. Garuu immoo mootummaan Doktara Abiyyana bituu hin danda'u. Okay? Yookaan opiidiyoo dhaabni kamu yoo sammuun kiyya na ajaje malee biltsiginnaa jedhe dhaaba Oromoo warra mormu kamiyyuu keessa jedhe namni tokkoon yoo fedhiin Hacaaluu yoo keessi Hacaaluu murteeffate tole jedhe malee asiin miti asiin na murtaa keessa Hacaaluu tol jedhe. No, akkamitti tol jedha. Warri biltsiginnaani gadi baanii Hacaaluu binnee turre. Agriimantii akkasii waliin qabna. Akka inni afaaniin hin dubbanne kana goone irra jedhanii gadaa baanii haa dubbatan. Har'as borus warra mootummaa biyya bulchuu miti bar. Warra mormutti illee qeequudhaa duubatti naman deebine.
የኦሮሞ ህዝብ ፈረሰኛ ነው። እኔ ያልኩት እኔ ፈረስ ሳይሆን እኔን ጨምሮ ነው። የኦሮሞ ህዝብ ተነስ ፈረስህን ያልኩት። ምክንያቱም እኔ መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ጦርነት ነው ያወጅኩት። ምክንያቱም ያለው ነገር የ7 ወር ነፍሰ ጡር ስትገደል ከማየት በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። በወለጋ ላይ ልጇን ገለው እናትየውን የልጅ ሬሳ ላይ ከማስቀመጥ በላይ የሚያስከፋ ነገር የለም። የ5 ዓመት ህፃን ልጅ ድንጋይ ወርውሮ ሰው መጉዳት የማይችል ልጅ በስናይፐር ግንባር መጥቶ ከመግደል በላይ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር የለም። ይህን ስልሽ ተስፋ ቆርጬ ነው ማለት ሳይሆን ይሄን የሚያደርገው አካል ለዚህ ሶሳይቲ ያለው ንቀትና ወደር የለሽ ጭካኔ ይህን እንድላስገድደኝ ማለት ነው ያልኩት። የኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ያለ ኦሮሞ ህዝብ ኢትዮጵያ ሆና መቀጠል አትችልም። የኦሮሞ ህዝብ ደግሞ ኢትዮጵያ ባለውለታ ነው። እንደ ውለታው ግን ከድሮ እስከ ዘንድሮ እየተከፈለው ያለው ምላሽ ይሄን እንድላስገድዶኛል እኔ ትውልድ ላይ ማለት ነው። የኦሮሞ ፈረሰኞች ከዚህ ተነስተው አድዋን ነፃ ካወጡ የጅዳ ፈረሶች፣ የሜታ የአምቦ ፈረሶች፣ የአብቹ ፈረሶች፣ የገላን ፈረሶች ፈረሰኞች ከዚህ ሄደው ጣሊያንን ድባቅ ከመጡ ያው በኦሮሞ ነፍሰ ጡር ላይ ወታደር ያዘመተው አካል ከ4 ኪሎ ነው መቼስ የሚወጣው። ስለዚህ 4 ኪሎ ነፃ ማውጣት አያቅተውም የሚል ድምዳሜ ላይ ስለደረስኩ በእኔ እምነት ደግሞ ጦርነት ፎርሙላ ስለሌለው የመጨረሻው አማራጭ ነው። ያን እንድል አስገድዶኛል። በወቅቱ ያለው ባለስልጣኖች ነበሩ። ቡልቸኒስ ዳበተን ይላሉ ቀቡ ወር ቀብሶ ብሊሱማ ኦሮሞ ወዳ ፈልማ ጅረ ጀዳኒስ ዳበተን ይላሉ ቀቡ ጋፋ አርቢ ወልት ቡ ከሚደሙ መርገይ ደማምቲ ዋንቲ ሳምቤኩ ቀበን አወላሉማ ከያላል ይሁንሌ በዲ ቀባዴ ናውፍ ካልቸን አወላላ ነመንበረንሌ ነመበርኖታን ፈጎንዴም ኦጉማ ረቢና ከነን ኡመተ ከየ ብረቲ ጃላላፍ ከበጃ አርገጤ ማለ አንቤካ ተኤሚት ከኒሳን ጎርሱ ኢሳ ወረ ነደልቸን ወረ ዳንዲነ ተገርሲሰን ወረ ወሬገመ ወረ አርሳሜ ከፈለኒ ነዱራ ዋሜ ቀታአኒ ቤከን ገሩ አገወላሉማ ከያት ዋና ገልጤ ቶኮ ከንኮልፋኑን ጎዲና አማዋንት ጅሩ ማለ ከተቤት ታጉዩ ጤቂ ወሊ ቀበቴ ነሙ አከ ወልት ዲኛት ወሊ ጃሬ tokkummaan inni waggaa 4 keessatti wareegama nama 5,000 olitti wareegne dhufeen kun bishaan dhuguu jira almost 0tti deebi'aa jira jechuudha.